ummata keenyas rakkisne waan qabnurraa naannoo Finfinneedha kan qubachiisne. Baay'een ummata Harargeeti bar bordoddee qubachiisuun hin danda'ama. Baha Harargee keessa qubachiisuun hin danda'ama. Qubachiisuu sirrii yoo ta'e naannoo sana kan qubachuuyyuu qabu. Aadaa sana beeka, qilleensa sana beeka. Aadaan beekne keessatti as Finfinnee keessa qubachiifne. Yoo rakkate waggaa 2 rakkachuu danda'a. Sana booda nama ta'e keessa ba'a. Faayidaan inni siyaasa irratti inni qabu deemee dinagdee irratti qabu guddaadha waan ta'eef. Sana qofa otoo hin ta'in karaa baay'eedhaan dargaggeessa hojii qabsiisna jennee maqaa daldalaan maaliin gochaa turre baay'ee isaa magaalatti gashine. Magaalatti gaafa gashinu iddoo taa'umsaa qabaateeti. Hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa 500 ol barana lafa kan laanneef baadiyyaa keessa miti kan laanneef haa xinnaatu haa guddatu magaaluma keessa laanneef miliyoona walakkaa baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Kuni gahaadha jedhee tan miti. Hojjetamuutu irratti jiraata garuu waan dagatame miti waan irratti hojjetamaa jiru. Yoo hojjennus of eeggannoo guddaadhaan hojjechuu immoo kan barbaadu waan ta'eef dhimmi kunis kallattii kanaan yoo hubatame gaarii ta'a jedhetaniin kan ilaalu. Waa'ee daangaa isin kaastan duutii uummatarraa dhaabbachuu qabaa. Daangaa irratti uummanni keenya maaliif buqqa'aa kan isin jettan rakkoo guddaadha. Rakkoon daangaa rakkoo har'a nu jalqabe ton ta'in darbee soggootan 20 kanaaf bahee mul'atiin malee nurra turee jira. Ifatti garuu bifa waraanaatiin bifa ijaarameen bardeen gaddaa irraa eegalee immoo waraanatu nurratti banamaa ture. Conspiracy shaaxirii daba warra biraatu daangaa irratti waraana nurratti banaa ture. Xinnoo nama taanee keessa baane malee kan nuti salphannu bardeen gaddaa ture. Bardeen gaddaa walitti bu'iinsa daangaa miti Somaaleerraa Moyyaaleedhaa qabee hanga Harargeetti guyyaa tokkotti wal faana kan nu jalqabe. Waraana 50 ol hidhannoo cimaa qabu. Leenjii cimaa qabu. Deeggarsa cimaa qabutu nurratti bobba'e. Horsiisee bulaa miti kana kan dhaabe. Etuu cabne gaafa sana cabna turre. Etuu salphanne gaafa sana salphanna turre. Achitti humna keenya laalanii gaafa dadhaban hin qabu waan ta'eef gara kibbaatti immoo geessan. Moyyaaleen har'a nagaa ta'a bora bidda qabata. Har'a nagaa ta'a bora bidda qabata. Maaliif? Achirra waggaa baay'ee turan. Neetwoorkii cimaa jira. Sanyiin isaan achitti facaasanii deeman hundeen isaan buqqaane waan ta'eef. Ummata Geediyoo fi ummata Gujii gidduutti diraamaa nurratti hojjetanii ummata amma kana ta'u nurratti harkatti buqqaasisan. Rasaasni dhuka'ee hin jiru Geediyoo fi Gujii gidduutti. Ololaan ummata kuma hamma kanatti lakkaa'amu kan isaan buqqaasisan. Akkuma taanu taanee keessa baanee karaa yoo qabsiifnu immoo lixatti galan. Asoosaa taa'aniitu achi as nu waraanuu jalqaban. Wanti lixarra jiru kun adda. Waan ummanni keenya baruu qabu. Waan wal xaxaa rakkisaa unis hiikuudhaaf itti rakkanne wanti nama rakkisu waa baay'ee jira wanti hubatamuu qabu. Ummanni keenya buqqa'e rakkateera kan du'es jira. Dubbichi etuun galiifin inni tokko mootummaan naannoo Oromiyaa taa'ee nu laala. Gaafatti tole poolisii meeshaa hin qabne bobbaasee ficcisiisa. Uummata protecting godhu jedhama. Dhimma kanarratti ummanni keenya akka inni hubatu kanan barbaadu jira. Waan akkasii humna waan qabaanne fiikuu hin dandeenyu isinitti hima. Waan daangaa yoo humnaan hiikuudhaaf ta'e Oromiyaatii ol muuxannoo kan qabu hin jiru. Waggaa 20 meeqa keessa baaneerra. Muuxannoo bal'aa qabna. Akkamitti hojiin akkasii akka hojjetamu. Eenyu ol. Garuu waan Benishaangul Gumuz rakkisaadha. Isinitti hima. Yoo dubbii kana hoogganan bitaaf mirga gamaaf gamana yoo ilaaluu baatan waanuma qabaniin qabatanii yoo itti bobba'an rakkina kanaa olii fiduu danda'a waan ta'eef. Fakkeenyaaf ummanni gaafa duraa buqqa'e waan daangaa miti. Wanti kanarratti wal dhoksinu hin jirru warri Wallaggaa dhuftan hin beektu. Hooggantoota Benishaangul Gumuz hidhattoonni ABO nama 5 gaafa ajjeesanii ummata keenya kan isaan buqqisan gaafuma san. Waan daangaa miti dubbiin. Daangaa nu falmeen beeku Gumuz. Kan daangaa achiin lafa wareeraa jiru warra biraadha. Kun bakka jirutti
hooggantoota isaanii karaadhuma keenya keessatti naannoodhuma keenya keessatti nama 5 gaafarraa ajjeesan rukutan. Nama daangaarra jiru tonte nama isaan keessa jiraatu hin buqqa'e. Maal godhe mootummaan naannoo Oromiyaa federaalaa yeroo sanatti? Asiin poolisii akkan ergine karaan hundi cufaadha. Cufameera karaan hundi. Konkolaataatiin fe'uu qabna. Waraana soo ta'e poolisii karaan hundi cufaadha. Abbaa seenaa irraa qabee xayyaaraan qabu mootummaan naannoo Oromiyaa. Kanaaf uummata kana qaqqabuudhaaf guyyaa 2, 3, 4 deemteetu ijoolleen kan isheen qaqqabde miillaan. Hin qaqqabne uummata kanaaf karaan cufaa waan ta'eef. Lammaffaa daangaarra duwwaa irratti waraayyaa haa ta'u waraana cimaatu qabaate mootummaan naannoo Oromiyaa daangaarra hiriirsu duwwaan gahaa miti. Uummanni achi keessaa buqqa'ee dhufe yoo xinnaate qabeenya isaa dhiisee haa dhufuyyuu malee lubbuudhaan hafee jira. Kan nu yaaddesse nuun uummata achi keessatti hafe uummata miliyoonotaan lakkaa'amu. Uummata miliyoonotaan lakkaa'amu. Etoo daangaa irratti rukunne hinuma danda'ama. Hinuma danda'ama. Achitti dhaabbatamoo achi galagaleetu uummata keenya achitti hafee sana fixa. Akka Rwaandaatti uummata sana gadi qabee gorra'amoo maal godha kan jedhu. Reessaa jedhaniitu abbaan miidiyaa sanaa doolaara 200,000 naa dhufe hin ta'u jedhee deebisee jira naan jedhee beeka. Oromoon rakkatinaa kan nu arrabsu guutee maaliif nu arrabsuuf yeroo balleessitu sin? Diinni guuteeraam. Woo dandeessan nu eebbisaa, dadhabnaan dhiisaa. Nu arrabsuuf nu irratti barreessuuf yeroo keessan hin balleessinaa. Woo danda'amaa ta'e nu qaruuf karaa nutti agarsiisuuf tattaafadhaa. Akkaataa kanaan woo deemne gaariidha. Amma ji'a 3 ji'a 4 booddee eeggadhaa. Amantaan nu qoduuf deemu. Oromoon amantaan isaa garaagaraa ta'u malee godina garaagaraa keessa jiraatu malee Oromoon tokko. Kan qabsaa Oromoof qabsaa malee Oromoo Kiristaanaa Oromoo Islaamaa jechuutti gallaan garamitti gad deebi'ee akka deemnu ilaaltu nu qophaa'aa jiru. Birrii qopheessaa jiru, nama qopheessaa jiru. Maaliif bittinneessuu kan dandeenyu amantaaf naannootiini. Oromoo Harargee, Oromoo Lixaa, Oromoo Jimmaa kun asaaminti tokko. Lammaffaan amantaan. Namni Islaama Oromoo dhufeennaan Islaama Oromoo kan jedhamu hin jiru Oromoon Oromoodha jedhaa deebisa. Amantaan waaqeffataa ta'uu danda'a, kiristaanaa ta'uu danda'a, Islaama ta'uu danda'a, kan nu tokkoomsu Oromummaadha. Kana kan diigu diina Oromooti. Kan diigu bitameeti. Kana baraa. Maallaqa guddaatu kanaaf qophaa'aa jira. Namoonnis qophaa'aa jiru. Hin dhageessu. Ji'a muraasa booddee garuu Oromoon hubachuu qaba kan. Salphisnee ilaaluun gaarii miti. Injifannoon kun aarsaa guddaatiin dhufe. Aarsaa kana kan kaffale uummata Oromoon guutuudha. Hunduu gahee akka qabutti hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkaataa kanaan woo deemne gaariidha. Waa'ee Finfinneetti yaadaa jirtu waa'ee arbaanaayizeshinii lammaan waan deebiseef hin deebisu hunduu hin deebi'a. Yeroo isaatti waan ta'uuf hin jiru. Hin shakkinaasa. Balbala keessan banaa qofaa keessan hin dandeessanii yaadichi baay'ee gaariidha. Balbala akka ODP kan banee paartiin tokko Addawaawii keessattis Addawaawii alaas biyya kana keessa hin jiru. Hin jiru. Yaa'ideen gaddaa nama koree giddu galeessaa dhaabaa kan ture dhibbeentaa 70 baasee humna haaraa kan gashe eenyu? Milkeessaan ODPdhaa? Taayyeen ODPdhaa? Eessaa dhufee gale? Balballi banameennaan gale. Humni haaraa galuu waan qabuuf. Kamaal kaabinee miti har'a? Abbabeen kaabinee miti har'a? Waa'ee balbala banuu ODPtti mun dogongora. Maaliifi kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa woo xiqqaate dhibbeentaan 80 hayyuudha. Miseensa ODPyyuu miti. Balbala keenya garmalee banneetu Oromoo gashaa jira. Maaliif kan hunda keenya waan ta'eef. Meebii gammachuun jechuu kan barbaade kana caalaa walitti dhufuu qabnaa yoo ta'e dhugaa keeti. Kana caalaa walitti dhufuu qabnaa, wal ijaaruu qabnaa. Oromoon Oromoo dhoowwuu hin qabu. Oromoo keessaa kan jibbamus kan jaalatamus hin jiru. Hundi keenya tokko wal hammachuu qabna.
mari'achuu qabna waliin taane waan jalqabne fiixaan baasuu qabna jennaan inni sirriidha. Isa jalqabne kana dagattee jennaan garuu inni hin ta'u. Hojii guddaa hojjenne wanta fe jiraannaan itti fufuudha. Isaan wal qabsiisteetu mariin kun dhaabbilee biraa dhaabbilee jaarmiyaalee maqaa Oromootiin ijaaraman abaaruu fi kan jette baay'ee dogongorte. Eebbisuuf, gorsuuf, karaatti agarsiisuuf. Uummanni Oromoo abaaru. Eenyuun abaarraa? Of abaartaa? Akkamitti ta'a? Haa mari'annu wal gorsuu qabna kan jenneef hunduu keenya waan ta'eef malee asitti ODP'dhaan eebbistanii isa kaan akka abaartaniif miti. Hunduu keessanii hunda gorfachuun hunda walitti qabuun hojii keessani. Walga'iin keenyas akkas akkan turre akka hubatamuufi. Garuu akkuma gammachuun yaadattu tokkummaa Oromoo jennee baratti iyyaa turre hin beektu. Maaliif iyyine? As gaafa dhufnu maal nun jedhu? Tokkummaa gaafa jettanii ODP'f ABO tokko ta'ee nun jedhu. Asitti immoo nafne gaafa OPDO'tti deebinu innumti keenya taa'eetu ODP'f OPDO'f ABO'n tokko ta'anii nun jedhu. Tokkummaa jechuun isaa miti jennee bara baay'ee dubbachaa ture. Tokkummaa Oromoo kan jenneef gaafa Oromoon tokko ta'u moo'uu ce'uu ceesisuu akka danda'u waan beennuuf. Kanaaf nu keessaa kan jibbamuuf kan dhiibamu jiraachuu hin qabu. Hunduu keenya hundaan machuu barbaanna. Garuu wal ajjeesuu hin qabnu. Wal ajjeesuu hin qabnu ni sirrii miti. Kaayyoon keenya Oromoon abbaa barbaade karaa dimokiraatawaa ta'een filatee ofirratti muudee jennaan nuti hojii keenya fixanne. Fixanne waan biraan barbaannu nuti. Kaniin waggaa 20 qabsaa'een qabaatiin ji'a 2 keessatti nan fidhan kana booddee maal naa godha? Ijoolleen qabaam anis. Kanaaf cinqiin keenya waa'ee filannoo miti. Filannoon abbaan barbaade moo'ee abbaan barbaade dhiisee ajandaan keenya isa miti. Ajandaan keenya sabni kun tokko ta'ee namni barbaade woo dhufes injifannoo arganne duubatti akka hin deebine eeggachuu qaba. Kanaaf immoo dhaabbilee institution ijaaruu qabnaadha. Institution ijaaruu qabnaadha. Yeroo yaa'ii adda ODP waa dubbannee turre falaasama haaraa akka biyyaatti biyya kanaaf hin badhaasnaa Afrikaaf hin badhaasnaa jennee turre. Falaasama haaraa Itoophiyaaf duwwaa osoo hin ta'in Afrikaaf hojjechuu danda'u qopheessinee fixaa jirra.